Meeqa sabaatiin gaafuma takka isin gaafadhaa yoo amma fakkeenyaaf obboleettii teenya tana lakki miciyyoon tun ajjeefamtee bakka sanitti darbamtee jenne daarektii dhayneetumaan Andu'aalamii ajjeese jenna qabaddaa na jalaa barreeffadhaa takka lammeeysa mana sanirraa'uu hin darbamne miciyyoon tuni xaaqaa yookaan fooddaa manaa yookaan wiindoo tajannuun tana tanumarraani gakkaayamtee miciyyoon tuni summii nyaachifamteetii yoo ja'an Finfinneen handhuura Oromiyaarraa gara gartee lubbu halaaqtu yookaan lubbu baaftu hayyoota qaroo sabaa galaafattutti jijjiiramtee jirti yoo ammaan tana wanni kanaatu dhufte osoo bitaa mirgan laalle deemneetuma Andu'aalamii ajjeesee jenna gaafiidha. Inni lammeeysaa inni sadeeysaan nan beeytan amma nuti michiyoota na wajjin qe'ee takka daddalannee rakkoo fi balloo waliin dabarsaadhaa waliin guddanne waa nama haqasiidhaa dho'isuu miti akka reefu seenaan jettetti qubtuu qubee aanaa abbu gudduu kara garaa aanaa hoggaa jaan namni Harargee irraa shawanni galaa shawarraa Harargeenni galaa babal'ifannaa lafaatiin jaamuu galteedhan jaamuu lafa handurti abbaa keenyaa itti awwaalamte lafti tun hundinuu jechuudha. Anaaf akka obsaa isumitti ilma sabaatti. Ifi qabneeti liqimsine abbaasiidhaa beeyna. Hin dubbanne manuti calumennee usne mana baandaatis dhaynee naasoyne. Warra gartee akkanuma dubbii Oromoodhaa tanu oowwisee banziila irra naqee ari'u jala wanni hin jenne nuti waan mu'oo mucaa kanarraa qabnuuf ilmaan gandaati manuti michiyyoo tanaa wajjin ilmaan gandaati. Qe'ee takkarraa dhufne duutinuu beekadhaa naman beeyneen tolti. Haqasiidhaa dho'isuudhaa miti. Nuti wanni kanatti iyyinee gabbaanee saba kana tasgabbeessinuuf waan duuba jira shira duuba jiraate harkina. Artistoota Oromootiif akka ciisan qabne gitabittuun ilmaan Habashaadhaa akka Oromoodhaaf kuni Shawa kuni Wallagga kuni Wallo kuni Guji kuni Boorana kuni Iluu Abbaa Boraati kuni Wallo akkan jenne beeyna. Ni beeyna nuti. Yoo Oromoon tokko ol ka'ee sirbaan fudhatamee maal jee guyyaa sanirraayi nafxanyaan gitabittuun ilmaan Habashaatii fi Oromoon Amaaroyte jala deemtee waan kana attaa godhuu fuutee gantoota akka Laamroot Kamaal kana faa nama bittee wanni gooti waa meeqaatiitu jira maxbaxa keessaan sii dhufan kurfaa hirriibaa keessaan sii dhufan sireerraan sii dhufan bakka footootti kaatuun sii dhufan jireenya Oromoodhaa hin fedhan nuti wanni lallabnuuf waa hedduudhachi garra. Gaafiit iyyata duraa sammeenaaf deebisaadha akkam ta'uu qabdi Oromoon yoo gabbaateemma poolisummaan cubbuun sun poolisummaan cubbuun milishummaan kophee ajaadhaa ka deemee Oromoo galaafatuu isa deemee waan kana kubbaa dukkana keessa dhiitamte sana nuu darbe nuu dukkana keessa nagarre deemneetuma Andu'aalamiin michiyyoo tana galaafatee jenneeti dhibbarraa dhibban lafa keenyaa yoo wanni kanaatis dhufte beekadhaa Oromoon nama gaarii haasawee fi kijibaan dhadhaa obaasee akkana akkasii juu malee rakkoo dhuftuuf nameef qopheessaa juun Oromoon hin feetu waan kanaaf hin beekuan. Kanaamee itti aadaa tanaas waa hedduudhaatu gad dhufaa waa hedduudhaatu as deema waa hedduudhaatiitu gabbahuudhaaf taa'a rakkoo meeqaan nutti as deemuudhaaf deema akkuma nuti hedduudhatti rakkoon teenyaas hedduudha furmaanni kanaa maali yoo jettan tokkummaa keenyaan mana baandotaa dhaquu dhiifnee mana adda addaa dhaquu dhiifnee dhufnee hafuurri keenya akka olitti argaa'utti mana kana dhufnee wal mari'annee gabbuufnee wal ol baafnee carraa walii kannaadhaa yoo rakkoo teenya fulanne ana hordofaa amantii Islaamaati Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jaa dubbii isin dibde takka itti shaawaruu jaa itti shaawaruu jechuun wajjin haasawaa jaan akka warri faranjiidhaa diskas godhaa jaan waliigalaa face to face waliigalaa jaan kana haala kana kanarra dhaabbadheetiin bitaa mirga kiyya laalee waan takka dubbadha waaniin boru itti gartee qaanfadhu gaduma bee inuma numan dubbadhu harmallaan heeruma dhabde gadigaloon asumeen as dhiyoon Andu'aalam silaa kajeeltee dhabde hundi maal jechuudha jirti isaa ajjees ihemmaa xirixaaree asfallegam usuun eegaddaloo jechuu jiran animmoo qaxinaa qaxaarii machee moodaalaa eqaraa linjii odafii taalfima ayaa gabaachuu minnaante hulattuum eenyaa lijochi naachoo hin jechuun jira afaan amaaraa akkumaan hin beekne sanii caccabsee jechuudha. Kanaafuu wanni niin ani isiniin jau
jeedalloo kalloo hoolaa uffattee hoolaa fakkaattee hoolaa nyaachuudhaaf nu idduu dhaabbachuu jirtu dilaatiitu jira ifirraa eegaadha irra hedduu aktiivistoota Oromooti jettanii warra foolloo gurguddaa qabu kanaas hin amaninaadhaa anaa isiniin jee anuma obsaa kanaatu isiniin jee galatooma. Hayyee galatoomi obsa. Gaaffii kanaanis abbaa gadaa gaafadheen ture sa'aatii tokkoon dura. Abbaan gadaas irratti yaada addaa kennanii dhiibbaa godhanii tarii waan hin taaneen as ba'uu malu of eeggannoo barbaachisa jechaadha waan hundatti. Boori injifannoo osoo gara kennuufiin booriin na galchechaa ture dhiifama injifannoo itti aantee yaada kee kennuuf itti fufi boori. Yoo abbaa kana galchite yaada babbareedaa kennitanii ka faallaa deemtanis ka karaa gaariirra deemtanis bareeda yaada bareedaadha garuu osoo wanta kana like osoo wajjin baafatin osoo akkanaa akin barbaada maaliif jennaan diina qabna Oromoon akka Oromootti diina qabna Oromoon walaa ajjeesu abbaan barbaadee lola ajjeesuu hin danda'a si galee tarii diingataa wanni dhalate dhalachuu hin danda'a garuu ammoo diinni jidduu kana keessa akka hin barbaanne nu godha akka Oromoon hin kaane akka nu cabnu nu godha jechuudha sa'aatii kana yoo ilaaltanii jettan Amaarri akka nama argetti irraa dubbata jechuudha akka nama bakka san jirutti miidiyaan gurguddaan guutuun jechuudha irraa haasa'a jecha kan ammoo maaliif ta'e waan nu tokkummaa hin qabnee fi waan nu sigalee nu burjaajessu baqa wanta santu ta'e akka jedhaniif sigalee isaantu godhee akka jedhanii wanta san dalagan garuu dubbiin akkasii miti sigalee dubbiin akka Amaarri jettu sanii miti Amaarri durumayyuu karaa artistoota kenna yoo isaan kan mul'atan ta'e mataa gadi qabaniin dhaban jechuudha akka isaan kan hin barbaadan Hacaaluu irraa fudhachuu dandeetta artistoota baay'ee hin jaalatan kanan beekna jechuun shirri jira hin jira sigalee namni akkanumatti waliin ajjeesu jiran akka eetumaan sigalee eeggadduma waliin dhaabbatanii eeggadduma waliin waan ooma fedhe illee yoo ta'e namni gocha akkanaa haganatti daqiiqaa keessatti walitti fudhate jedhee ani gara kiyyaan fudhadhu sigalee maaliif osoo jiraatee illee achumaa ka'ee daqiiqaa san keessatti like haakima fidee akkasitti maaliin jedhu wanni kun maaliif haayiga haakima fidee mucattii tanaa sigalee sakandii kana keessatti awwaaluu maaltu fidee bar qorannoo huma fedhe illee ta'e bar biyyuma barbaadde keessattuu arroo duutee namni arroo mana awwaalu borga nama fuudhanii qabrii nama seessan polisoo hatattamaan jajjarsanii jechuudha. Kan qoratanii jiranii illee ragaanii jiranii illee sigalee hin dho'isan dhugaa isii dho'isuudhaaf deema namni kenna ammoo isatu ajjeesee kana ajjeesee jedha dhugaan talaa barbaaduu dhiisanii dhugaa isii osoo gaafatanii bareeda haga Amaara wannaa jala fiiganiitiin miidiyaa Amaaraa jala fiiganii isa ajjeese maali akkanatti duute akkasitti duute Ameerikaa fi biyya Arabaaf Saudi Arabiyaa fa'aa ta'anii irraa odeessan jechuun akka nama argetti kan hin beekne. Dhugaa sin jiraate yoo argitanii jettan akka nama kaawwaniitu iyyuu miti mucattiin tuni fiidu dhalaa akka dhalaan amma dhalaa Itoophiyaa keessatti wal jala fiiganii dhiiraa fi dhiiraa maali wal jala fiiganii akkasitti wal jala wannaa dhassanii fireendonni hin jiran hin argine jara lamaan akkasitti hin argine nama biratti nama akkasitti nama jala fiigullee miti. Garuu amma gaafiin kiyya akkamitti hatattaman akkuma Hacaaluu san godhanii bar yoo fudhattee jettu jechuudha. Sila hospitaalaa galchanii qoratanii jiranii wanni kun maal taate qaamni isii maal ta'e qaamni isii wanni irraa beeksisan jira eessa miidhamte maal taate wanni beeksisan takka illee hin jiru si galee. Sila osoo wanni kun ka dhugaa taatu taate hatattamaan daqiiqa keessatti qoratee poolisiin manni yaalaa si galee ijarraa harki sirraa isa naannoo san si galee beeksisuu danda'a salphamatti. Akkuma manni keessa wannaan jenne jechuudha. Maal akka taate sakandii keessatti si galee. Haala kanaan akkanatti walitti duuluun illee hin barbaachisu dhugaa sin jedha nama ol jaalatu jidduu akkanatti walitti hafarsuun kana mara akka nama argee kanatti osoo waa takka hin hubanne sila mana yaalaa irratti dhiibbaa godhuu qabda. Sila poolisii irratti dhiibbaa godhamuu qaba si galee akka qoratamee wanti kun gadi bahu. Garuu maal qoratame amma ishee fatoo kaasanii eegasiin qabrii seente qaamni jiran qabrii seene si galee maal qorata
daqiiqaa kana keessatti maaliif ta'e kun agas daqiiqaa muraasa kana keessatti qabrii galchanii kana an qoratanii guyyaa takka keessatti ayroonoo garuu maaliif hatattamaan awwaaluu barbaachise moo isa afaaniin gaafachuu fi si dhiisanii kun naaf si galee yaaddoo guddaadha dhugaa isin jedhaati osoo wanna kanarratti xiyyeeffate yaadna Oromoon guutuun natti tola akkanumaan haasoo qofa osoo hin taane si galee cubbuudha waan hin beekne rabbiin illee walitti isin buusa akkan taane taatanii illee cubbuu namarra yoo keetta waan isin eeggatu hin beektan dhugaa isin jedha wallahi wanni isin eeggatu hin beektan si galee namni martuu akkanuma hin deemaa nyaataan dhuga si galee waan ta'u hin beeku guruu cubbuu lafaa kaatee yoo namarra keetti waan si eeggatu hin beeku ta'etu iyyuu hin beektu gara kana maaraayidha jecha asteetti si galee garuu dhugaa hin talatanaallee dhoysuu jedhama wanta akkana haasawuun isaa ajjeesee maaliidha si galee isi ajjeesee akkanatti duutee jechuun illee nu ulfaata garuu dhugaa isii barbaadu yoo ta'e qorannoo san akkamitti hatattamaan awwaalame wanni kun qoratanii jiran yaa galatti daqiiqaa san keessatti yaa qoratanii jiran ta'a garuu egaa awwaalan qoratanii jiran dhugaa isii yoo kadhoo isaan taate rakkoon isaan bira jiraachuu kanuma jedhaan baay'isanitti illee baay'isee dhiifama akkasii osoo wanna dubbii badee qullaa farsuna kana osoo ragaa baabanne akkana jechuu dhiibbaa godhuu kana maaliif hin qoratamini qorannoo isii bicha irratti osoo xiyyeeffattanii natti tola ulfaadhaa. Ayyee galatoomi borii guddaa galatoomi injifannoo itti fufi jirta taap koppii link sheerii gochuun irraa injifannoo jirta ayyee jira wanti dubbatamu malee dubbatameera ilaa ani wanti jechuu barbaadu finfinnee yaada obsaan si gaafate obsa dhiifama injifannoo yaada akka gaaffiitti kaasee yoo dhaggeeffateetti ta'e isallee itti dabalii kaasii obsaan yaaduma gaaffimaan hagadaa gaafadhe sana. Yaa sanumaan wal qabsiisee tan dubbachuu barbaade ilaa amma waa tokko beekuu qabna nuti akka Oromootti diinaa qabna miidiyaa kanarratti haalli itti nuti dubbachuu qabnu diina dhaabbata qabaachuun keenya wal nummamsiisu irratti walii galla waan jedhu dubbachuun barbaade Finfinnee keessa artistoonni Oromoo komeediyaanonni namoonni saba kanaaf waa gumaachuu danda'u waa gumaachuu malu jedhamanii diina biratti amma tokko ija diinatiin akka diinaatti ilaalamanii Finfinnee keessatti Oromoon namoota akkanaa kana meeqa dhabe nuti gaa maalirratti xiyyeeffachuu qabna akka Oromootti siyaasallee ittiin hojjechuu baannu garuu haqni kun inni jira Finfinnee keessa akka qaroon saba kanaa jiraatu diinni hin barbaanne jira amma gaafin obsaan kaase Finfinnee ilmaan saba kanaa ciree irbaata godhattee nyaattu keessatti gochi akkanaa yoo uumamu tarii maatiidhuma tokko keessattis ta'uu danda'a taateen akkasii yoo uumamu Oromoon kun akkamitti yaaduu qaba maaltu ta'uu mala jedhee yaaduu qaba of gaafachuudha qabna haalli ittiin Finfinnee keessa nu dhabamsiisanii ofii isaaniitii keessatti diriirfatanii jiraachuudhaaf shirri nurratti hojjetamaa jiru akka jiru osoo beeknu siyaasallee hojjechuu barbaanna yoo ta'e kallattii kanatti garagashinee haala ittiin diina keenya balleessuu dandeenyu irratti dubbachuu siyaasas hojjechuu osoo qabnu oluma utaallee as garagarree waan Oromoo miidhu waan Oromoo wal rukuchiisu waan Oromoo wal dhoofsisu irratti xiyyeeffanna jechuudha kuni wallaalummaa akkamiiti Oromummaan keenya maaliin ibsama Oromoon beekansaa Finfinnee keessa dhiisi magaalaa xixiqqaa keessa akka jiraatu hin fedhamu diina dhaabataa qabna
hundeedhaan nu balleessanii ofii keessatti diriirfatanii qanani'anii jiraachuu barbaadu. Namoonni akkasii kun qaroo saba kanaa balleessuudhaaf xiyyeeffachuu danda'u. Gocha kanas kan raawwatu isaan ta'uu mala jennee wanti yaaduun dhoogge maal akka Oromootti. Isaan taatee xinnoo fayyadamaniitu as nutti garagalchanii shira nurratti hojjetan nu balleessuudhaaf, nu dhabamsiisuudhaaf. Nuti immoo taatee guddaan kun kan nama suukaneessu kun yoo nurratti uumamu kanaan wal qabsiifne akkamitti akka diina attaaggoon nurratti hojjechuu dinneetu as garagarree ofuma haala wal balleessu nurratti hojjenna jechuudha. Kuni gaafii nuti ta'uu qaba. Yaadni obsaan kaase kanaan wal qabata. Finfinnee keessatti gocha akkasii kana namoonni Oromoo irratti raawwachuudhaaf halkanii guyyaa hojjetan osoo jiran mana san keessatti rakkoon kun uumame waan jedhu qofaaf dirqama gocha kan isumatu raawwatee namoonni jedhanii dubbatan hagam akka isaan hubannoo qaban anaaf naan galu. Akkamitti akka ta'e osoo hin beekin namoonni gocha kana qoratanii silaa adda baafatanii dubbachuun malu haalli isa dhibee taateen kun akkamitti akka adda ba'uu qabu isaan rakkisee taa'aa bakka jiranitti namni asirraa maalummaa isaa hin beekamne oluma kaasee yaaduma mataa isaa keessatti uumameef jecha gocha kana abadan erga ishee mana san keessatti miidhamte warruma ishee wajjin jirutu rakkoo akkasii uuma. Namuma ishee wajjin jirutu gocha kana irratti raawwata. Namoonni jedhanii ija jabinaan waan kana dubbatan akkamitti akka isaan of ilaalan hin beeku. Oromummaan isaaniillee gaafii keessa jira jechuudha. Kana wanti nuti ijnee dubbannuuf tasgabbaa'uu barbaachisa. Nu dhabamsiisuu barbaadu. Ijoolleen keenya warri aartii saba kanaa guddisuu barbaadan magaalaalee xixiqqoo irraa Finfinnee keessatti qubachaa jiru. Haalli ittiin Finfinnee keessa jiraachuu qabnu bifa kanaan jedhanii seentariitti dhiyaatanii akkaataa diinni nurratti hojjechuu hin dandeenyetti hojjechaa jiru jechuudha. Diina kafar godhanii akka aadaan saba kanaa ba'ee mul'atu qooda taphachaa jiru. Diinni saba kanaa immoo waan kana hin fedhu. Karaa ittiin mucaa kana galaafatan dhabanii akkuma Sooraafaa akkuma Hacaaluufaa gochuudhaaf akkaataa ittiin isa kana galaafatan dhabanii carraa argatanitti fayyadamanii mucayyoo kana galaafachuu danda'u. Akkasitti yaaduu maaliif dadhabneedha? Maaliif Oromoo irraa garagalchinee gara diinatti hin xiyyeeffanne? Nu balleessaa kan jiru isaan summiidhaan balleessaa hoteela isaan seenanitti summii nyaachisaa jedhee kan bakka jirutti nu balleessuu barbaadu diina keenya diina dhaabataadha. Ni beekna kana. Kana ta'uu osoo beeknu dubbii garasitti garagalchuu dhiifamee asuma maaf deebine asuma deebinee mana keessa maaf waan hin taane walirratti yaadna. Akkamitti akka walirratti dubbannu beekuu qabna bara. Mucaan kunis nama keenya. Isheen lubbuudha ishee dhabde kunis kanuma keenya. Tarii taateen kun osoo kan raawwatamu ta'ee akkamitti akka furru qabna. Safuu qabna. Wal eegnee akka ajandaa diinaa nu jalaa hin taane akka diinni nurratti siyaasa hin hojjenne akka Oromootti qaroominatti fayyadamne rakkoo kana furuudhaaf yoo hojjenne maal qaba? Maalidha wanti nu jarjarsu kun? Maali yoo kan yaadnu ta'e? Akkamitti ijoolleen kun artistoonni Oromoo kun akkamittiin akka Finfinnee keessa jiraachuu eegalan? Oromoon wallaalee hin jiru. Akkamitti akka ijji diinaa dhiigu Oromoon kana wallaalee hin jiru. Hin fedhan. Mucaan kun immoo akka inni bifa qindoomina qabuuni aartii kanatti fayyadamee aadaa Oromoo kana babal'isaa akka jiru ni beektu. Kanammoo diinni keenya warri faallaa keenya hin fedhan. Isaan irrattis haalli ittiin hojjechaa jiru ni jiran amma artistoonni keenya waa'ee koomeediitiin wal qabsiisee sirriitti ba'ee mul'achaa kan ture Finfinnee keessatti kan namoota diina keenya ta'aniiti yookaan namoota faallaa keenya ta'aniiti jechuudha. Waggoota hedduu fi aadaa isaanii achi keessatti ibsachaa kan ture isaan awwaalamaa ture aadaan keenya. Akka nuti akka barbaannetti duudhaa keenya hin ibsanne nu cunqursaa turan. Amma wanti xiqqoo bifa kanaan mul'atu kun Finfinnee keessatti Oromoo irraa argamuu jalqabuu isaati irraa kan ka'e akka Oromoon hin mul'anneef nu dhabamsiisuudhaaf qaamni hojjetu hedduutu jira. Asirratti xiyyeeffachuu qabna. Dubbii gara san qabnee akkaataa diina keenya achi keessaa balleessine ofii keenya keessatti of ijaarrutti carraa kanatti fayyadamnee illee siyaasa gamas hojjechuu qabna. Akkasumaan waan Oromoo walirratti
kaasu waan Oromoo kutaadhaan qoodu waan diina walitti nu taasisu dubbachuu irraa of eeguu qabna tasgabbaa'uun gaariidha. Wanti kun guyyaa 3-4 hin guunne ni furama dhugaan ni argama. Ani inumaa gama kootiin ammas waanuma mootummaa jibbituuf hinaan jechuu dandeessan malee fakkeenyaaf mucayyoon kun lubbuu ishee dhabdee maatiin ishee akka iddoo ishee dhalatetti awwaalamtu fedhuu danda'a. Maatii ishee kana gaafateera. Eessatti awwaalamuu qabdi kan jedhu maatiin ishee murteesseera. Qaamni amma akka isheen saffisaan awwaalamtu dirqisiise kuni maatii isheetirraa waan kana eeyyama kana gaafateera. Qorannaan isheedhaaf taasifame kan akkamiiti? Duutee guyyaa meeqatti awwaalamte? Akka saffisaan awwaalamtu akka dhugaan kun dhokatu gochaa kan jiru eenyu? Waan jedhu yaaduu qabna. Kanaaf karaa mootummaatiinis ani gama kootii wanta shakkuun qaba. As deebinee akka amma diinni osoo waan hubatiin dubbatu kana osoo hin taane ani akka nama tokkotti diina Oromoo kan ta'ee fi sirna kana sirna dhugaa Oromoo danqaa jiru kana irratti xiyyeeffadha. Naanna'ee ani kallattiin ani itti tarkaanfadhu mootummaadhumaa fi nama diina keenya ta'e irratti akkasitti osoo yaadne gaariidha waan jiru kaasuun barbaade fayyaa ta'a. Hojiirra jiraanaa kennuu dandeettaa ani raayyaadha galgalu taatullu. Dubbadhu. Dubbadhu rakkoon qabu. Ayyee silaa mana tulluu kana namni yoo waa dubbatu namni namuu gad darba abbammaa mudee tara harkaa qabu. Mucayyoo rabbi eenyutu gad darbate? Maaltu? Ergadhu deebiiti. Ergadhu. Injifannoo galatoomi yaada kee xumuraan. Garuu dabaree isaa ture iyyuunni ergadhu. Dabareen kan kee miti bari maaliif miitii kaaftati? Joon itti fufi Joon. waan sun maali Rakkoon hin jiru tullu hojiirra hin jira jedhee dubbadhu naan jettee bar. dursaa fudhatu rakkoon hin jiru ani hojiirra hin Okay, jiru. dubbadhu yaa. Mucayyoo rabbi lubbuu isii amaaru. Garuu waan ajaa'ibu tokko jira. Wanti na ajaa'ibu suni maal inni waa'een Oromoo kana beektaa nama ajaa'iba beektanii wanti Oromoo kun. Sila ani kan jedhu dheengadduma kana Wallagga keessatti dargaggoota Oromoo 7 moo 6 Jawaar Balbaalaan gadhiisee jira. Poosti godhe. Iyyitanii isaaf. Mucayyoon tun dirree qabsoo irratti duute. Jaalalaa miti. Inni mana keessa rafaa miti. Sa'aatii 5 miti. Waan hin fakkaanne mootummaallee jarana dharri nama hin bilisoomsu. Dharri nama hin bilisoomsu kana jala sarara. Waan mootummaan fakkaannellee mootummatti hin qabu. Maali gurbaan jaalala malee waan biraa sirbe? Moo waan inni weellisaa ta'eef hagana wacni hagana baay'ata. Galgalu adeemsa. Xiinxalaa siyaasaa kanaaf argite namni nama faana miira keessaa bahi. Xiinxalaa Wanni ati waan akka Isaa bahe yaada kan kee bahe obboleessa. kuni nama sirra dhaggeeffatu hin qabnu. Kanaaf akkasi darban moodeetorri tullu. Baay'uutti annama waan ejjennoo kiyyattiin amanuudha malee nama gartee Nama narrabsu. waan tokko mee horataa. Al tokko eega. nama arrabsa. Dubbisa CCTV akkanaatiif namni Nama arrabsaa jira. Narrabsi yaada bahe isin jenna malee waa'ee Nama arrabsaa hin jiru. waa'ee biraa miti. Nam tokko arrabsaa hin jiru. Eenyuun arrabse? Nama arrabsee eenyuun keessatti gartan? Hin agarree jechuudha. Kalee Wallagga Arraba fayyadamaa hartaa. namni aboo kijiba dhiisa. Kijiba dhara nama itti ukkaamsitan dhiisa. Annama akkasiitii miti. Waggaa 14 miidiyaa kanarraan ture. Gartee yaada ibsachuu sii gala. Wallagga keessatti Wallagga Oromoon akka Oromootittuu hin xiinxaltu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ani dhalataa Wallaggaatii miti har'a baale. Uummanni Oromoo Wallaggaa cafamee haadhaaf intala wal bira gudeedanii haganawwan kijibdoota. Haganawwan ni kijibdan.
dhiqate maaf namni qulqullina eeggate maaf magaalaa keessa deemeef akka waan dirree qabsoo dhaqeetti wacan Amma on qabu jara naf marata da baga basta. Akka namaan buufte tollu yaa dhaggeeffatu silaa deebii quubsatu jira bari. Nama bakka yaada bilchaataa qabu miti akkanuma beektaa waan waggaa maraa akkanuma godhata bakka maratti nama yaada bilchaataa si kennu miti nama biraati irraa kennu. Faallaa deema. Tullu jirta tullu. Tulluun jira. Egaa carraa Wanni kiyyan nama haasa'u jiru maaliif sagalee taatanidha. Uummata Wallagga keessatti ajjeefamee tudhumee uummata Wallaggaa tudhumee maali dhimmi mucattii kana maal afaa ka'e saniif maan iyyinaadha amma yaadni isaa. Kun gabaabaadha. Dhimmi kun dhimma kanaan wal qabatu miti. Ajjechaa siyaasaa fakkeenyaaf namni ajjeesaara mootummaan dhugaadha suni komii hin qabu san ofirraa falmatu jirra. Mootummaa sanillee dura dhaabbannee ofirraa lolu jira uummanni. Asirra iyyinee mootummaa itti sagalee taanee ajjechaa nurraa dhaabu hin jiru. Kana waan kana immoo eenyu godhe shiraan immoo wanna kana eenyutu dalagee jenneetiin waan nu dhagahame ibsachaa jirra malee lubbuu wal caaltii jechaa hin jiru. Akka inni itti haasaa jiru namni dhiqatee qulqullaa'ee yoo deeme maaliif sagalee taataniif? Ani yaada akkana kanan yeroo hin qabu dhaggeeffachuuf. Nama biraatti dabaree kennama. galatoom Namni bari. carraa kiyyan. Yaa dhiifama naa godha ani amma mucaan dubbates naa gala. Oromoon maaliif nama tokkoof dhiisee nama baay'ee du'aa jiruudhaaf Oromoon silayyuu. Joon dhiifama guddanaaf godhe mi'ootii irratti kaasuuf miti. Gonkuma waan inni dubbate illee bilbilan irratti bilbilame dhaggeeffannee garuu yaada isaa irratti gonkuma hin kennin. Yeroo baay'ee namni kun yaada wayii kaasee kennuufi miti akkuma waliigalattan kaasuudhaaf malee dhimma isaa waanuma mana keessa jiru barbaadu ajandaa mucaadha. Garuu inni kaase keessaa waan akkuma hundumtuu kaasetti akka jeneraalittan kaasa. Maal inni achirratti kan hubadheensi kaasuuf barbaade uummanni keenya uummata du'aa jiruudha. Eessumaan haa ta'u diinaanis haa ta'u mootummaanis haa ta'u keessaanis haa ta'u walitti wayne walajjeessaa jirraa uummanni keenya du'aa jira. Harka caala sagalee maaliif hin taane nama tokkoof maaliif hin taanedha. Karaa biraatiin immoo karaa inni itti dogongore ijoolleen kun siyaasni jechuun bosona seenuu qofaa miti. Magaalaa keessa ta'anis siyaasni hin hojjetama. Nuti Andu'aalamaan beeknu sirba isaas maalis haa ta'u. Siyaasuma qabsoo keessatti nama turedha jedhee yaadaanii akkasitti akka naa fudhatanidha. Namni hawaasummaa keessatti qabsaa'aa ture yoo jiraate uummata kana asii olee guddisuu keessatti aadaa isaa guddisuu keessatti yoo hirmaate namni suni siyaasuma Oromoo hojjechaa ture jedhee yaada. Kanaafan akka waliigalatti dogongora keessa jira. Xiinxaluu hin danda'ani jedha. Xiinxaluun suni Oromoon immoo xiinxalaa jira. Inni karaa xiinxaluun biraati. Nuti garuu siyaasni karaa tokkoon hin ibsamu jedheen yaada. Karaa biraatiin garuma du'a qananii kanarratti yeroo dhufu miidiyaa kanarratti waan hedduutu gaggeeffamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Waan hedduu karaa akkaataa du'a ishii jechuudha. Walumaa galatti garuu ani injifannoon kaasaa ture keessa lamaanuu waan inni kaase hundayyuu nan hirmaadha. Nan furadhas. Uummanni keenya eegumsi qaroo keenyaaf hin godha. Mootummaan hin godha. Isaanuu hin godhu. Ofii isaanii hin eegu yeroo jennu inni kun gaaffii guddaadhaanaaf. Kanaafuu du'aa jirra natti fakkaata. Qaroo qabnu namoota ija qabnu keessaa hundumtu nu jalaa du'aa jira. Kun immoo hojii diinaas jennee fudhachuun nurra jira. Karaa tokkoon dhagaa nutti darbate hundayyuu ofitti fudhannee walitti wacootoon ta'een diinni keenya maalirraa buusaa kan jedhu sana xiinxaluun nurra jira. Du'a mucayyoo kanarraa, jeequmsa mucaa kanarraa, maatii kanarraa diinni keenya karaa siyaasa keessatti nu hordofaa jiru. Siyaasa keenya kan kuffisuudhaaf deemaa jiru. Maalirraa fayyadamuudhaaf jennee
xiinxallee ilaaluun nurra jira. Maalirraa fayyadama? Acaaluu ajjeesuudhaan maalirraa fayyadameera? Kana ilaaluun nurra jira. Jawaar Mohaammed akkasitti mana isaa jeequudhaan akka achi hin jiraanne siyaasa akka hin hojjenne biyya keessaa baasurraa diinni maal fayyadameera? Kana xiinxaluun nurra jira. Callisneedhuma namni waan du'eef qofa otoo hin ta'in nama akkasitti du'eera haala kaniin abaluu ajjeese otoo hin ta'in waan nu ajjeesanu qaroo keenya namoota fuulduratti ilaallu artiistota keessattu siyaasa keessatti ija qaban biyyaa baasuudhaan akka hin jiraanne biyya isaanii keessatti gochuudhaan siyaasa irraa diinni maal fayyadamaa jira jennee xiinxaluun nurra jira. Yeroo ammaatti siyaasa keessa warri jiran hundumtu biyya keessa jiru laata? Maaliif ba'ani? Nageenya akkamitti dhabani? Nageenyummaan inni guddaan bar nageenya naannoo keetii, nageenya maatii keetii, nageenya galanii bahuu keetii barbaachisaadha baraachi biyya keessatti jiraatanii siyaasa gaggeessuudhaafu. Siyaasa nageenyaan mana keessa hin teenye taanaan ati baatee paarlaamaa yeroo ooltu maatiin kee asii hin ajjeefama taanaan ati waa'ee mootummaa yeroo lallabdu maatiin kee asii hin ajjeefama taanaan akkamitti deemtee hojjettee galuu dandeessa? Yeroo ammaa bar jireenya jechuun maatiidha. Maatiin ni guddaadha. Biyya tokko keessatti teessee baatee galuudhaaf yeroo barbaaddu bar inni guddaan nageenya argachuu qabda. Amma ummanni keenya qeesaa keessatti nageenya dhabeera bar. Artistoonni keenya warra siyaasa keessatti karaa nageenyaanis haa ta'u karaa mootummaa deeggariinis yoo qeesaanii keessatti jiraachuu hin dandeenye bara. Warra siyaasa keessa jiranii yookaan immoo artistoonni keenya naannoo Amaaraaf Tigraay otoo jiraatanii dallaa akkamii ijaaranii jiraatu laata? Maaliif of eeggannoo godhu diina keessa jiru waan ta'eef. Amma garuu qeesaanii keessa jiru. Dachee Oromoo keessa jiru, dachee Oromiyaa keessa jiru akka diinni dhufee akka isaan hin ajjeesani of kennanii jiraachaa jiru. Andu'aalam amma maqaa qabuun gomoo sana keessatti fooqee shanaffaa irratti jiraachuu qaba. Diina jidduu hawaasa sana kana hundayyuu as hawaasni hundumtu diinni bakka jirtu yeroo bahee galu maatiin yeroo bahee galu an diinni iji diimatu kana keessa jiraate jechuudha bara. Yeroo gamoo sana argu bakka inni jiraatu ani achi keessa jiraachuu isaa iyyuu ajaa'ibaan gahoonaa jiraachuu isaa ta'u. Diinni miidiyaa kana irratti hin argaa jirtani akkaataa eessattuu argamnaan namoota qaroo qaban ajjeesaa yeroo jedhan yeroo argitan. Akkamitti eegumsa hin godhamne ijoollee qaroo qabnu kanaaf. Diinni ani itti dhaadhachaa jiru kana irratti akkamitti eegumsa hin godhamne. Kun of eeggannoo guddaa gochuu qabnu. Irraa barachuu qabna kanarraayyuu. Maatiin kaaniyyuu ani harka irratti qabdani. Boru mana keessanitti gala kan of eeggadha. Artistoonni kaanillee warra siyaasa guguddaa keessa jirtanillee mootummaas deeggari mootummaa dhiisi. Akka walii galatti mootummaas warri deeggartanis warri mormitanis yeroo duutanii ani morma gadi qabatu Oromoodha. Oromoo morma gadi qabasiisuurraa dhaabneeti harka keenya gara diinaatti ijji keenya gara diinaatti garagaree diinni keenya maalirraa fayyadamuudhaaf akkasuma gochaa jira. Kana ilaaluun nurra jira malee mucayyoon kun asiin duutee achiin duutee maaliin gootee ani baay'een gadda dhugaa dubbachuudhaaf argeera akkaataa inni gubatee amma suuraanis haa ta'u akkaataa mucaan kun deemee gubatee boo'u argeera. Baay'ee nama gaddisa maatiinsa akkaataa wal jaalala keessa akka turan obboleettiin asirraa ibsaa oolu rakkoo takkitti akka hin jiraanne ilaalaa jirra. Garuu diinni garuu ji'a tokko dura akka isa ajjeesuudhaaf akka baqate makiinaa keessa akka baqatee akka waraanni itti baname kunoo ibsaa jiru. Duunni kun du'aan Andu'aalam ture bara mucayyoo kanas furate malee du'aan Andu'aalam ture ji'a dura
Osoo andu alam du'e immoo kana olitti Oromoon morma gadi qabatee deema jechuudha. Kana olitti gubatee jira ciincaa ture. Kanarraa immoo eenyutu buufata diina keenya buufata jechuudha. Araa kiiloo jetti jedhee yeroo sirbu bari amma akka gubatanii diinni hin beektu. Artistoonni keenya amma isaan akka guban. Artistoonni keenya asii olee yeroo dhufan akkaataa diinni gubatu bari argaa jirra miidiyaa kanarra. Allafaa immoo kunoo ciincaaniin dubbatan malee kunoo keessa deemanii akkasitti si ajjeesaa jiru. Kanaafuu please ammas ejji keenya diina irratti haa goonu dhugaashi immoo Rabbi haa baasu mucayyoon kuni dhugaa bakka dhugaa jirti Rabbi dhugaashi haa baasu hin jedhaa galatooma. Ayyee mee galatooma takka waajuu warri mana Galatoomi Joon. Ayyaa saba namoota isin dursantu jiraachuu malu tarii obsaa dubbattee ba'uu barbaadde moo? Mee xiqqashumaan silaa waajaa hedduu miti. Informationa bakkuma waliin quba qabnu sanirraa amma iddoo nuti tanarratti biizii taane tanarratti har'a namoota hedduu gara nama 500,000 akkirratti ukkaanfamee saaruqaa fi boombii fi waan adda addaatiin tumamaadaa jira. Amma hanqaan isinirraa use achittiin biiziidha tullooti ni beeyta. Wantoota kanaan informationa walitti qabu jira. Hanqa dandeessuun dhaamsiin akka ilma Oromoodhaa tokkotti as keessa siidhaamu. Warri nurra bobbaaseen wajjeessiisus akkuma obboleessi keenya sun jeetti. Ani waa mootummaa sanirraas dhugaan ni baatii jee waa waaniin eeguus hin qabu. Tullu dhugumaa sitti himaa beekan muka kanuma jiruun mana ijaaranii jechuudhaaf yoo taate malee qoranneetuma isinii gatimnaa malee maarree taaneetuma isinii gatimnaa malee dubbiin dubbuma sooraadhaati, dubbiin dubbuma artiistii Haacaaluu Hundeessaati, dubbiin dubbuma Daadhii Galaanii, dubbiin dubbuma kanaafuu akka sabaatti nuti waraabeysa nyaatanii waraabeysa nyaatamanii duurra waraabeysa nyaatanii afaan lulluuqachuu wayyaa yaada juun qabaanii ammoo mana keessatti hanqa dandeessutti lagaa yaamanii gaara yaamanii dheeratee gabaabbatuu silmaa abbaa yaamanii namoonni shira kana hin beeyne akka waan nuti Andu'aalam irratti tumsuudha jirruu fakkeeysanii akka gartee quba sitti hin qabne hanqa dandeessutti hanqa dandeeysanitti Oromoon shira guddaadhaatiitu Finfinnee mirga dhiibduu handura Oromiyaa guddittii irraa garaa mirga dhiibduu taatee jirti. Shira hedduudhaatuchi keessa nurra deemuudha jira. Shira kana akka quba qabaatan wallisaa Oromoodhaa tokko ol ka'ee ija banate mataa keessa qac fuudhanii taargaan jirre ati shaneedha. Ati kaafaa'oodha. Ati mataa keessa kiw godhuun tuni waan irra eegalamtee bitii waan bara dheeraas deemaadhaa dhufte ilmoo hogguu jaalatan furrumaa wajjiinii jaanii kana waan taateef wanni ni nan isiniin jiru akka ilmaan sabaatti namoota gartee amma reefuun tana tokko dhufee naan rabsee keessaanillee naan rabsu jira ati gantuudha ati maalii jee maaliif inni baandaadha inni hanqa dandeetti Andu'aalam mataa qaqqabachiisu hanqa dandeetti Andu'aalam isaa ajjeesee ja'a hundurattuu isaan hin jaalatu ja'a ijoolleen wal jaalannaan horiinuu bakka ta'eef ciisaa jaarraa 21ffaa keessa jirra walii galanii wajjin jiraatanii nama gartee Andu'aalam irratti torbaan ji'uma dabre kana keessa rasaasa dhukaaseetu jira jedha. Oromoon karuma tokko deemuu malee hin qabdu tana hunda gimmitii keessa galtee barcumarra teenyee muka hin amannu. Barcumarra teenyee muka hin amannu. Dhageessanii kana waan taateef hatti himannuus barcuma himachaadhaa jirrummoo mukaa mukni barcumarraa tolfame. Bofa afaa jalaa dilaatiitu jira. Ammoo alhamdulillahi arraan tana waa'ee Oromoodhaa Oromumaatiitu jalloo fi diriirtuu keessa murteessa malee baandaan asumeen as dhiyoon gadi galoon dhuftee nuuf murteessitu gowwichaa fi gowwittii ta'e daafkichaa fi daafkittii teenya gorfanneeti us ati maaltu siin geemiti bakka kana hin beeytanii isin dhaabbadhaarraa jenneetuma hanqa dandeenyutti dhiiga keenya mormanna malee alagaan irra dhuftee nuuf murteessitu because we are in 21 century jaarraa 20 takkaffaadhaa keessa jirra waan taateef Oromoo akka duritti mataarra dhawanii maalirra dhawanii deemuun hin jirtu dadhabnu saba kanaaf paabliik ibneeti
aboo nama gortee isin wajji booya jiru booya naachaa kabooy hunda hin amanin haadha si nyaachuuf deemaa jennaanii galatooma information waliin quba qablu saniin fidee dhufa tullu. Hayyee meettiin Galatooma obsaan galatoomi. Itti faayidaa ayyaa saba. hayyee galatooma anis reefumaan dhufe waan addaaraan ture. Diina hoggaa jennu diinni keenya kun kami akka reefuu joonjuu sanitti diina hoggaa jennu diinni keenya kun kami. Maaliif Oromoon qaroon Oromoon ma nyaadhamti arraa miti hanga guyyaa lamaa sadii gooneetuma gaafa kaanus naa ammaas ka biraa dhufa qaroon nu keessaa nyaadhamte hiree baga nagaan dhufte dhiyootan sun agarre maaliifi kana Oromoon hubateere amma kaleefi dheengadda hoggaa dubbannu waan bolote kaan seennu wanta adda baafannu malee jaamaa ture. Akkanumatti hammaan dura qoteessa adda baafannu malee sababa adda addaa godhanii karaa biraan maxxansanii qorannoon baananiis takka qoratamtee ummataaf as baatee ibsamtee hin jirtu. Warri waan san dalage hatti gaafatama fudhatee heeraa fi seera jala ooliin jiru. Ittuma fufaga. Duba diinni keenya kan jennu sun kami. Alaa dhufe moo nu keessa jira. Ka kana godhaa jiru eenyu hoommaas. Kan yeroo hundaa'uu qaroon Oromoo nyaadhamteetuma dhugaan awwaalamu. Eenyutu kana godhaa jira. Nuuf hin galle. Torbaan tokko boonyeetuma usna. Ammas kaanit dabarra maal abbachuu dadhabte saba keenya kanaatu wal jalan deemne dhugaa jirtu san hubachuu dadhabe irra diba yeroo hunda waan fedhan godhan irra dibaan torbaan tokko deemte gaafa kaan irraanfatame silaata duraarratti samna kun tarkaanfii fudhatee wanni sun dhaabbachuu qabdi jaame silaatte fufuun irran turre qaroo keessaa nyaanneeti saba kana ija baysinee akka isaanumaan agarre goonee jaamaa akka feene goonaadha sababni eenyu kana ka godhu kan nu banneere Oromoon namni hoggu takka lama sadiitti namaan galle yoom nuu galti hanga yoomi qaroon nu keessaa numa nyaadhamti. Barka biraatii miti ka biyya keessa jiruu miti ka biyya ollaa jirulleetu jalaan baane. Arraan tana warreen san cufa namni qabriisaa bakkatti booda aane katti waan san dalage eenyu. Kasaba kanaaf waan san gabbaasee ibsee ni jira. Kanaaf Oromoo saba keenyaatu ifuma fiitiif ifi jira. Silaa ifii fiitiif jiraachuu baate dhugaa jirtu ala barbaadeeti qotee baase akka lamadarraa dhaabbattu godha. Fuulduraa wooni dhaabbata. Abadan in dhaabbatu yoo sabni kun bakka takka ka'ee waan kana firraan dhaabin ajjeesaniiti siidaa sii dhaaban si wajji bo'an abbichi waan san godhe hin beekamu seeraaf hin dhiyaatu sadhiiga ilmaan Oromoo kanaatu bishaan moo Oromoo tanaatu tiitichuma ta'e lubbuun ilmaan Oromoodha. Par biyya namaatti lubbuun namaa qaaliidha. Nama dhiisii sareedhaatu yoo heeraan malee ajjeefamte itti gaafatama. Keenya kummaatti gaafatamni hin baane.
torban tokko guyyaa lamaa sadii booyamee gaafa kaan irraanfatame ammaas kabiraat dhufa kabiraatuma ammaas boonyaa awwaal ammaas kabiraati hanga lafarraa dhumnu eeyinaa dubare laal beechisu waan ni barbaaddu qaroo Oromoon jaalattu dhuguma isa walitti himna qaroo keessa nyaattee fixxeeti warra gartee maajamajuu girrisaa kana walitti qabattee bilisoomnee warra jiru akkasiitiin deemuu barbaaddi. Rabbi sodaadhaa lafaa kaati haqa keessaniif waliin dhaabbadha. Hanga sirni Itoophiyaa Minilik kun Oromoo hanga fixee ka hafe gabbarsiisee eenyummaa isaa balleessee hanga arraarra deemaa jiru kana firraan dhaabinetti Oromoo tommaa booda nagaya harkatee biyya isaa irratti mataa ol qabatee deema jettanii yaaddan ammallee hin dhiyaannu. Qaroon Oromootis biyya san keessatti guddachuu hin dandeessu. Si naaffisanii si caccabsanii akka ati ol hin kaane duraanuu himanii turan. Akka amata 200 kaane bilaana lafni kaa'amee jira sanumaas jira. Yoo firraan dhaabne gaa ittuma fufa. Kana falli maali? Yoo arra isin hin galin gaafa isin galtu hin beeyne sabni kun yoo ni dandamata jettanii booya jalaa baana qaroon teenyaa saanuu guddattuu kan jettan taate bakka takka waliin kaa'ati dhugaa saba kanaa baasa. Intanumaan isin hin jaati galatooma. Adeeroo ayyaa saba guddaa galatoomi namni hin dubbatiin dursee kan galee daraartu immoo jirraadha. Jirra itti fufi. Jirra hunda baachaa. Ulfaadha waan gaarii dubbataa jirtanii dhaga'ama. Ni dhaga'ama waan gaarii dubbataa jirtanii Oromoon wanta akkanaa kun itti deddeebi'ee jira. Waan itti deddeebi'e kana Oromoon falachuu hin dandeenye waggaa 7 kanatti ijoolleen feemasii ta'ee hayyoota ta'ee artistoota ta'ee namoonni gurguddaan ajjeefamanii jiru. Inuma dubbannaa kun seera jedhaa seera nu haa dhiyaatu jedhaa nu haa qoratamu jedhaa wanni takka qoratamee guyyaa takka wanti ta'e tokko hin jiru. Amma yeroo ammaa kanatti inumaa wanti amma adeemsifamaa jiru kun artistoota hedduutti waan baay'ee suukaneessaadha. Siyaasaa Oromoo caala kan nama sodaachisu ka artistoonni silaa saba isaaniiti sagalee ta'an murna mataa isaanii tolfatanii qawwee hidhatanii akka barbaadanitti iddoo bashannanaa sa'aatii barbaadanitti karaa cufsiisuu irra gayanii ummata keenya boochisuu jiranii jechuu aktiivistoonni artistoonni atleetonni waan kana keessa makamanii siyaasaa Oromoo ol aantummaa bulchaa mootummaa biyyaatii walqixatti humna isaanii biyya san keessa argisiisuu jiranii jechuu kana ragaan isaa ji'a 4-5 dura qawweedhaan miila wal caccabsanii jaarsu yoo gara mootummaa dubbii kana fitan mootummaan jara danda'ee gara heeraatti dhiyeessuun jiru dubbii kana jaarsummaan dhumattuu qabdii jedhanii jaarsummaan fixanii jechuudha. Ilmi namaa tokko biyyaatti jiraattu keessatti ol fuudhee qawwee gaafa ni dhukaase jaarsummaa wayiin jiru yoo diqqaate hoggaa tokko hanga ji'a 6 namni kun seera jara oolfamuu qabaa ture jechuudha. Kana hin goone hin danda'amu nama kana hidhuunis gaafachuunis hin danda'amu akka barbaadetti waan fedhe godhuu danda'a waan ta'eef sababa jedhuun jaarsummaan fixadha. Yoo jaarsummaan fixachuu baatte lubbuun tee sodaachisaadha.
Lubbuutee ajjeefamuu dandeettaa jaarsummaa fixadhu jedhanii mucaa kana sodaachisanii jaarsummaan ficcisiisanii sassaabatee mana galee jechuudha. Guruppii kana injifachuu hin dandeenye. Guruppiin kun warroota akka Fayyisaa Leellisaa nama siyaasaa Oromoo amma harka haga ciqilee kana itti darbee hojjetaa jiru. Uffaan hiriirsee qawwee hidhatee yoo namni Hacaaluu Sagalee ta'u ufii akkas gootan jedha siyaasaa Oromoo keessa waan akkasii dubbisuu hin danda'anii jechuudha. Facebook irratti Oromoof Sagalee ta'uu hin dandeettu. Hayyuun Oromoo gabbayee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Murni kun afaan keessa dhayaa jechuudha. Murna kanaan gaxxamee jechuudha. Mucaa nama artistiin kun murna kanaan gaxxamee jechuudha. Kanaan ammootu ragaan isaa asiin dura torbee 3-4 dura makiinaa irra caccabsanii ari'anii mana galchanii jechuudha. Kanaaf mucaan Sagalee hin qabu huyna isaa oliitiin gaxxamee yookaan harka kennatee murna kana dabalamee akka jarri jettetti deemuu qaba. Artitoota baay'ee ammoo murni kun fudhateera amma mucaa tokko ka Hacaaluu sirbee jedhe maayii kana butanii tana buutee dhabsiisanii jiran. Oromoo waa'ee isaan dubbattu. Siigalee Oromoo waa'ee isaan dubbattu jechuudha. Waa'ee mucaa artistii sanii hin dubbattu. Mucattii ajalli itti dhufee ajjeefamtee jette mucaa sunis ka ajjeefame jiraatee kun bulii 15 haadha abbaan isaa isa quban qabdu murna kanatu butee jedhaa jechuu keessa beeytonni akkuma Andaalam kana dadhabanii ajjeesuu dadhabanii aggaammii gisa meeqa itti godhanii jiran mucaa kana argaa jirtan miidiyaa kanarratti argaa jirtan. As kaatanii hadhaan mootuu jaartii ajjeesee inni daa ajjeefamuu jettanii jechuudha. Warroonni aktiivistoonni gaazexeessitoonni baay'een isaanii mucaa kanarra barreessaaran. Guruppiin kun guruppii jajjaba shiftaa gugurdaa Abiyyi Ahmad illee olii Shimallis illee olii ta'ee jira. Jara yoo hidhan waraana mataa isaanii jajjaba qaban iddoo waraanaatti waraana akkatti hiriirsanii Saaliyaa Saamii namoota baay'ee kutaa adda addaa keessaa fudhatanii deemanii jechuudha. Mucaan guruppii kanaan ala bahee jechuudha. Guruppii kana keessa yoo deebi'e achitti nageenyi isaa ammas sodaachisaadha. Oromoon kana sirriitti beekuu qabaa jechuudha. Guruppiin kun guruppii hamaa siyaasaa Oromoo keessatti Finfinnee keessatti karaa cufamaaf makiinaan Caalaa Bultumee dhufe yoo jedhan karaa gadhiifama makiinaan Fayyisaa Leellisaa dhufe yoo jedhan karaa gadhiifamaa jechuudha. Waanuma Dr. Abiyyi Ahmadii godhamu jira kanaa godhamu jira jechuudha. Iddoo waraanaatitti argitanii jirta waraana mataa isaanii jajjaba qabu jechuudha. Haga guruppiin kun qajeelutti Oromoo fi hayyoonni Oromoo takka nagaa takkan argattu maal jedha isin dura Fayyisaa Leellisaa Jawaar Mohammadiin maal jedhe silaa ati jiraatte takka teetii tana natu gayaa jedhee jechuudha. Akka isin dhageettanii Facebook isaa irra barreesse takka teetii tana natu adda isii facaasaa jedhee jechuudha. Guruppii hagana jabaa hamaa hayyoota siyaasaa Oromoo gugurdaa namoota kalee jijjiirama Oromoo keessatti qooda gugurdaa qaban warroota akkanaa sodaachisanii mana galchanii ka biyya keessa jiru mana galee ofirraa taa'u jira ka biyya alaa jiru gara biyya galuu sodaatee taa'u jira. Mucaan kanaan gaxxabee jechuudha. Kana Rabbi jalaa haa baasu mucattii duutee Rabbi haa araaramu. Kanaaf warroonni guruppii kana Rabbi haa nurraa eegu jedha malee wanti biraan jennu ulfaadha. Guruppiin kun Hayyee galatoomii daraartuutti dhufi. Garuu ejjennoo kee sirreessi jira. Torbee tokko garee kana deeggartu torbee tokko immoo as garagaltanii sirrii miti waan akkasii. Ejjennoo keessan sirreessaa. Keessumaatii namoota jidduu fiiganidha uummata Oromoo fichisiisaa kan jiru. Suuraa ceefa kaawwatanii bare kan mootummaa deeggarantu jira bara. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaa. Nutumti of qulqulleessuu qabna. Nutumti maal dubbachaa jirra? Ganama maaliin dubbadhe galgala maaliin jedha isa jedhu kanarratti ofirratti hojjechuu qabna. Sababii keenyaan tarii wanti amma ta'aa jiru kana ta'uu malaala. Kanaaf of eeggachuu barbaachisaadha. Daraartuutti muufi. Yoo akkam nagaa jirtu hundi keessaniyyuu akkam jirtu jaaleree ayyaa sabaa
Oromoo roobali hundi keessaniyyuu warri hin beekus warri hin beeknes akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u jechuu Baga barbaada. nagaan nufti. Ayyee. Oromoon yoo mammaakuu hattuu horii hatte faana yoo horii ofii barbaadan hin argatan jedha Oromoon. Hattuudha. Hattuu faana immoo yoo horii kee barbaadde hin argattu jedha Oromoo kana mammaaka Oromoo irratti jechuudha. Haa ta'u malee Finfinneen kan Oromooti jedhu. Finfinneen kan Oromooti jedhu. Finfinneen kan keenya jenna. Ittiin dhaadanna garuu. Finfinnee kana keessatti ilmaan Oromoo qaroo Oromoo duutu malee Amaara aktivistii Amaaraa fi sirbitoota Amaara duute Finfinnee keessatti hanga har'aatti tokkollee hin argine jechuudha. Hin dhageenye yoo isin argitan hin beeku malee. Finfinnee keessatti idduma Abiyyiin aangoo qabatee asitti mucayyoo dooktorii Xuqur Ambassaa keessa hojjetu tokkotu hin ajjeesanii abbaa ishee ajjeese hin beekamne jedhanii haqni ishee haa barbaadamu jedhamee miidiyaa kanarraa akkuma kanatti hiyyaa turree keessi keenya gaddaan nu guutamee jechuudha. Bira darbinee torbee tokko torbee lama akkuma kunoo ambulaansiin nama bira darbituu hiyyinee dadhabnee biraa deebinee hanga ammaatti haqni ishee hin baane jechuudha. Ammas mucaa dooktora Xuqur Ambassaa keessa hojjetu kana hin ajjeeffame haqni isaa haa ba'u jedhamee hin iyyame hanga ammaatti haqni isaa hin baane jechuudha. Kunis ilma Oromooti jechuudha. Itti dabalee immoo sheeka barma darbee 2024 sheeka Oromoo jaarsa nama guddaa rasaa sana ajjeesanii nama ajjeese kana hin beekamne sobanii nama biraarra kaa'anii isallee haqni isaa hin baane jechuudha. Finfinneedhuma kana keessatti jechuudha. Itti daballee Sooraa Habdataa Kichuu lafaa hola deemaa hin ajjeeffame shintibeetii keessatti kufee du'ee jedhan qumaara nurratti taphataa jiru. Akka torbee lamaan boonyee hin iyyine ashaangulleetii hin keenye bira darbinee jechuudha. Hin dhumne ammas mucayyoon kun fooqirraan galuuf darbattee duutee jedhani. Namatti ulfaata dhugaa keessi an akka kiyyatti keessi kiyyas hin madaa'ee dubbachuuf isa milee dhabee jira jechuudha. Ammallee kan biraa maqaa isaallee hin beeku kanalleeti 2022 2021 waan akkasii kana keessa mucaa inillee waadhuma weellisaadhuma isallee ajjeesanii jechuudha. Maqaa isaa hin beeku diima bareeda furdaa wayitiin beektu natti fakkaata isinillee isallee haqni isaa hin baane jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa hin ajjeeffame hanga har'aatti haqni isaa hin baane jechuudha. Itti daballee Jaalbaatee Urgeessaa hin ajjeeffame hanga har'aatti haqni isaa hin baane jechuudha. Oromoo nutumti eessa jirraa garam jirraa Oromoon maaliif tokko tokko luqa'ee ajjeeffamaa Amaarri Finfinnee keessatti maaliif du'uu dhiisaa Oromoon keenya hoo maaliif du'aa akkuma Abiyyiin shoorti memoorii jedhee nutti kenne Oromoo yeroodhaaf iyya malee dhugaa hanga barbaachisu deemee falmate yoo biyya keessatti illee deeme oliyyannoo fudhate kan maallaqaan deeggaramu kootta maallaqa buusa oliyyannoo fudhannee hin falmanna hanga xumuraatti hanga dhugaan kun ba'utti hin jenne kana Hacaaluu Hundeessaa hanga har'aatti dhugaan isaa hin baane jechuudha. Kan Jaalbaatee Urgeessaa dhugaan hin baane jechuudha. Akkasuma Wallagga keessatti ayyaantuu kan jedhamu mucaa bareedduu wayii ola deemtuu kana ajjeesanii uffanniftee jaan deebisanii ishee fannisanii jechuudha. Barsiisaa qaroo ijoollee qaru barsiisaa ilmaan Oromoo qaree baasu ajjeesanii isallee haqni isaa nama isa ajjeese poolisii ajjeese jedhanii isallee jedhanii achumatti cufanii jechuudha. Oromoo maduwwiitu Finfinnee kana keessatti meeqatu du'e lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Kan achi buutes hin beekamu jechuudha Finfinnee kana keessatti. Maaliif duuti nutti baay'ata? Maaliif tokko tokko luqqisanii nu ajjeesu? Amaarroo maaliif du'uu dhiisa? Nuyi maaliif duuna jennee maaliif of hin gaafanne? Ittaan suudhaanii dhugaa ananatti ulfaatee jira. Keessattiyyuu nama boru qaroodhaaf ta'a. Namni Oromoon irra heegu. Nama aadaa Oromoo seenaa Oromoo mul'isu. Uffata aadaa Oromoo mucayyoon kun yeroo baay'ee viidiyoon ishee uffata aadaa Oromooti kan ishee mul'iftu. Nama Oromummaa ifatti baasee mul'isu kana maaliif yeroo marayyuu heeganii ajjeesu. Kun gaafii nama mara keenyaati jechuudha. An ebeluutu ajjeesee jedhee murteessuu hin danda'u. Sababiin isaa bira hin jiru waan ta'eef dhugaan ishee immoo ifa haa ba'u jechuu barbaada. Nuyi tokkoof tokko waan garbummaa kana keessa jirruuf waan biyya abbaa keenya irratti abbaa biyyummaa dhabneef kanaaf keessaaf alatti Oromoon akka du'uuf ni beeka namoonni baay'een jechuudha. Inni kaan immoo otoodhuma kana beeku
dhugaa Oromoo dhugaa miskiinaa hawaalee akka waan Oromoon bilisoomtetti ofii nyaatee dhugee kolfee maallaqa fudhatee dhugaa hiyyeessaa hawaalee walumaa walirratti Oromoo dhumatu walumaa walirratti shiree wal ajjeechisaa jira. Haqa lafa jirtudha kun. Bara kana hilmatu haadha kenna haadhatu hilma kennaa jira. Inni kun bilisoomeera jedha inni kun hin bilisoomne jedha. Deebi'ee immoo yeroo ammaa kana keessatti bilbilaanii sagalee namaa akka qorata akka yeroo namatti Itiyoo Safaarikoomiidhaan namni dubbatu nama dubbate sana namni Itiyoo Safaarikoomii sanaan namni qaama mootummaa keessa taa'e yookiin waan mootummaa tokko dubbate ajjeesaa kan jedhe isaan afaan isaaniitiin jedhee jechuudha. Mucaa tokko dhiyoodhuma kana keessatti mucuma miidiyaa kana gubbaarra nuti tokkittiin sagalee mucaa kanaallee hin dubbanne mucaa darraati. Mucaa dhalataa darraati Burraayyuu keessatti ajjeesanii gatanii jechuudha. Kunillee mucaa miidiyaa kanarratti weellisaadha mucaan kun namni tokko sagalee isaallee akka waan tisiisni du'ee akka waan tisiisaatti illee ni ilaalamne jechuudha dhugaa dubbachuuf. Mucaan kun yoo akkamtee ji'a bayirra jira jechuudha. Kunillee Burraayyuu keessatti kunillee ilma Oromooti jechuudha. Maaliif Oromoon hanga har'aatti tokko tokko luqqaa? Deebi'ee moo torbee tokko torbee lama